jireenyi sitti hammaatee wanni ati yaadde tokkollee yoo siif milkaa'uu dhabullee abdii hin murin. Arra guyyaa haaraa fi carraa jireenyaa kan duraanii caalutu siif kenname waan ta'eef guyyaa haaraa arra siif kenname kana keessatti waan duraan siif milkaa'uu didan sirreessuu fi jijjiiruu dandeessaa bar. Jaalalleen kee yoo sidiisee deeme fi deebitanii walitti araaramuu yoo ulfaataa ta'ellee jaalalarraa abdii hin muratin. Sababni isaa inni kute sun keetii miti. Garuu ati waan dandeessu hunda yaaltee jirta hin danda'amne malee. Arra guyyaa haaraatu jireenya keetirratti siif dabalame. Arrarraa jalqabee yoo keessa kee gammachuun guutte fi miira waan dabree sheena'uu kanaaf keessaa qulqulleessite. Guyyaan arraa kun guyyaa itti nama jaalalaaf siif malus ta'ee waan jireenyaaf si barbaachisu hundaa'uu itti argachuu dandeessu ta'uu mala. Hojii hojjechaa jirturraa yoo ari'amtes of rakkiftee abdiin murin. Arraan tana filannoo haaraa fi dalagaa duraan dalagaa jirtu sanarra tan caaltu argachuu dandeessaa bara. Dhukkubsattee doktooratti deddeebitee yoo hifattellee arra booda garuu abdii hin kutin. Boruu akka fayyitee daandii jireenyaa haaraa irratti deebitu abdii godhadhu. Rabbi itti amantu kan doktoorata hundarra jabaa qabdaa bara. Duuba kun abdii namatti Oromoo obboleeyyan. Gaafa mataa kee jijjiiruuf lafaa kaate kan duratti dura dhaabbatu namootuma naannoo kee jiranidha. Hiriyoota keetii fi namoota ati hedduu itti dhiyaatu dabalatee hanga maatii kee ga'utti isin deeggaran. Gaafa ati kufaatii kaleessa keessa turte keessaa ka'uuf ol harkifattu silaalaniiti sitti qoosan sitti qoflaniiti muudii sitti qabatan. Yoo ati waan hubatte tokko nama hubachiisuuf dubbatte yookaan barreessite hiriyootuma keetu dura si tuffata. Amma kun maal beekaa nutti iyya nama siin jedhu faatu heddummaata. Wanni tokko kan sirritti jabeessitee beekuu qabdu obboleessoo. Kaayyoon kee yookaan wanni ati qabattee lafa kaatin tokko yoo nama hin ajaa'ibsiifne yoo waan hin milkooyne fakkaatee namni sitti hin kofalle ati waan haaraa harkaan qabdu beeki. Waanuma duraan itti jirtuu fi baratamaa ta'e naannessaa jirte jechuudha. Furmaanni jiru waanuma tokko qofaa quba qabaadhu. Abbaa fedhes haa ta'u nama dandeettii keessa kee jiru baaftee akka dubbattuuf gufuu sitti ta'u hunda ofirraa fageessi ati sirraa fagaadhu. Dubartiin goota. Dubartii keessaa immoo dubartiin biyya Arabaa hundarra goota. Akka carraa ta'e immoo qaanqeen ibiddaa kanarra buutee gubaa ooltu isaanuma. Ibiddi qaama isaanii laafaa sanirra gaafa bu'e gariin isaanii danda'anii gadiin callisan. Irra hedduun immoo ulaa cufatanii gara ija isaaniitiin ofirraa dhangalaasan. Dhukkubbii isaanii nama itti himatayyuu argatanillee ichi jalaa dhumee osoo himatanii himachuu dadhaban. Yaadni maatii fi biyyaa akka qaanqee ibiddaa namarra buutetti halkaniif guyyaa keessa gaddeemee guba. Boruu biyyatti galeetiin ijaan arga namni ishiin jettu hedduun ishii duuba addunyaa tanarraa godaanan. Gadda rabbi siyaasa barsiisuun qabne kophaa ishee kushiina Arabaa keessatti dabarse. Maatii xiyyaaf akkana godhee akkas godhee osoo jettu mataa ishiitiif dhagaa bu'uuraa tokko osoo lafan buusin jiraatti. Ofii akka shaamatti bayxee namoota biraatiif ibsiti. Yeroon ammoo takkaa dhaabbattee hin beektu. Hammeenya Araboonni irraan gahan caalaa uumama ofiitiin gaafa akka malee miidhaman agar. Irra hedduun isaanii mataa ofii caalaa maatii isaanii jijjiiruuf biyyaa ba'an. Ofii boo'anii maatii fi firee isaanii gammachiisan. Hedduun isaanii akka sooshaal miidiyaa irratti agarru kanaa miti. Mootiin ilma namaa dubartiidha jaa Oromoon. Mootiin dubartoota ammoo dubartoota biyya Arabaa jiraniin ja'an. Wanni siin mormu tokko jiraachuun carraa guddaa tokko siif uumu. Qofiinsa kee namni barbaadu balbala milkaa'inaa guddaa siif banaa jira beek. Mee fakkeenya tokkoon sii maana dhagaye. Qonnaan bultoota lamaatu ganda tokko keessa jiraachaa turan. Inni tokko dureessaa xaafii adii facaasuu qaba. Inni kun immoo nyaatee buluu kan hin qabne miskiina callaadha ture. Yeroo midhaan facaasan keenyaan inni dureessaa sun xaafii gabbaasee facaasuu eegalee bara. Inni hiyyeessaa sunis namicha dureessa kana hoggaa argu hin qabu jee harka maradhee taa'urra. Daaraa kana akka nama xaafii facaasutti waliin facaasee hojii daaraa fuudhee ooyiruu waliin ga'e. Yeroo kana namichi dureessa sun halaala dhaabbatee isa laalaa ture. Xaafii xiyyeerra adii taneessaa fidee akkasitti facaasu. Gonkumaa xiyyeerra bareedduun qabdu xaafii gurraatti ni jalaa balleessaa jee halkaneeffatee xaafii gurraatti fidee ooyiruu namicha miskiinaa keessa facaasee waliin ga'e. Namichi hiyyeessu kun guyyaa waa xiqqoo booda gara ooyiruu isaa yeroo deemu xaafii akka ajaa'ibatti mayiraa jirtu arge. Yeroo kana namichi miskiinni kun gara rabbii isaa ol jee yaa rabbii daaraa nama facaasiftee xaafii nama haamsiftu galanni kee hin badin jee galatoonfate. Sirriitti qalbeeffadhu. Waan gubbarraatiif kenname tokko kan balleessuu danda'u humni tokkollee lafa tanarra hin jiru. Hammeenyi siif yaadame hundinuu furtuu gara sadarkaa milkaa'inatti si geessitu akka taatetti irra hedduun keenya yeroo hulaan takka nutti cufamte hulaa biraa dhadha'uu ni sodaanna. Addunyaa tanarratti mormii takka malee osoo takkaa hin kufin namni bakka yaade ga'e uumamee hin beeku. Namoonni irraa sadarkaa guddarra ga'anii agarru kun hundi isaanii gaafa jalqaban akkuma keenya kanatti harka duwwaa turan. Namoonni irraa biyyiti guutuun harka dhooytee fi akkatti dinqisiifattu kun hundi isaanii gaafa jalqaba tokko jaanii sillima milkaa'ina isaanii horuu jalqaban mataa isaanii malee namni tokkolleen harka isaaniif rukuteen turre. Waan tokko eegaluuf nama guddaa ta'uun dirqamaa miti. Nama guddaa ta'uuf garuu waan tokko eegaluun dirqama. Hojiin keenya irraa ija namoota hedduu harkisuu dhabuu fi wanni nuti arraan tana haasoynu qalbii namoota hedduu harkisuu dhabuun isaa wanni hojjennuu fi wanni nuti dubbannu faayidaan qabu jechuu miti. Abjuun keenya namoota birootiif akka mul'atu eeguunis gufuu guddaadha. Yeroo tokko tokko daandii milkaa'ina keetii yeroo filattu galmi kee namoota birootiif hin mul'atu. Namoota biroo amansiisuudhaaf dhama'uudhaan yeroon kee akka sirraan gubanne of eeggadhu.
waan gaarii onneen kee hojjechuuf yaade tokko hojjechuurraa duubatti hin deebiin yaadni sun dulloomee hanga ta'e keessatti du'u hin eegin namoonni maal naan jaan jettee gonkumaa hin sodaatin namoonni barate waan san hojjettus hojjechuu baattus waa'ee keetii haasa'uun isaanii afan qabu garuu waan tokko waan sirriitti addaan baafachuu qabduutu jira innis wanni ati hojjetuuf yaadde kun waan hamaadha moo waan gaariidha kan jedhu qofa addaan baafatudha wanni ati hojjettu waan faayidaa qabuu fi waan namoota biroo hin miine ta'uu itti amannaan ammumarraa ka'iitii itti seeni wanni ati hojjettu sun guutuutti siif milkaa'uu baatullee waan keessa kee jiru san ol baaftee yaaluu kee qofaan boqonnaa sammuu argatta walitti dhaabdee yoo itti fuftee hojjette immoo jijjiiramuun kee waan hafuu miti waan gaarii tokko godhuuf yeroo mijaawaa hin eeggatin yeroo mijaawaa yeroo yaadni sun sammuutti si dhufe sani yeroo barachuu qabdutti baradhu yeroo dubbisuu qabdutti dubbisi yeroo boqochuu qabdutti boqodhu hojjechuu yeroo qabdutti sirriitti hojjedhu jireenya kana keessatti wanni guddaan hanga sirriitti si barbaachisu argachuudha qorichi hanga barbaachisu yoo fudhatan dawaadha hanga barbaachisu lammoo summiidha jireenya keessattis wanni hundi akkasi waanuma fedhallee haa ta'u hanga barbaachisu yoo ta'e nama balleessa waan ta'eef hanga si barbaachisuu fi si fayyadu qofa addaan baasii beek nyaata yeroo nyaattu hanga si barbaachisu qofa nyaattaa beek xiqqoo booda ni quufta waan hunda dhabuun rakkisaa yoo ta'ellee waan hunda argachuunis idaadhaa beek umaa takka beekuu dhabuun duwwummaa yoo ta'ellee waa hunda beekuun ammoo baadha sitti ta'a waan sin barbaachifnee fi sin fayyadne beeytee maal siif godhame ilma namaa jechuun waan salphaa miti beeke gurguruu qofaan daldalaan ta'an bituudhas ni dabalata yoo hin bitin eessaa fidee gurguroo fudhachuu qofaan namni duroomes hin jiru duroomuudhaaf kennuunis barbaachisaadha jireenya kun guutuu kan ta'uu danda'u waan faallaa lama gaafa madaala tokkorra keenyadha qoflaa fi imimmaan dhabaa fi argata gaddaa fi gammachuu kennuu fi fudhachuu walumaa galatti jireenya kun sabbata gaaluu kan halluu garaagaraatiin faayameedha arra nagaya yeroo meeqaffaa fakki hirribaa kaatan lakkoytanii beeytanii guyyaa tokkollee osoo hin du'in arra ga'uun kun isin ajaa'ibsiisu nagayaan hirribaa dammaquun kun waan salphaa miti lubbuun turree guyyaa arraa kana arguun waan guddaadha beek guyyaa arraan tanaa kana namoonni hedduun hawwanii hin arganne anaa fi ati garuu osoo hin kafalin bilisaan guyyaan kun nuuf kenname itti fayyadamuu fi qisaasuun garuu filannoo kiyyaa fi keeti mee guyyaa arraan tanaa kana gammachuun ooluudhaaf lubbuun turtanii waan ta'eedan qofaaf rabbii keessan galatoonfachuudhaan eegala sammuun keessan rakkoo biliyoona yaadachaa akka boqonnaa isin dhoorgaa jiru nin beeka wanni guddaan beekuu qabnu tokko garuu dukkanti rakkoo sanii kan baduu danda'u ifa galatoonfannaatiin akka ta'een mee yeroo takka waan dhabdee irraanfadhuuti waan rabbiin siif kenne qofa lakkaayitii galatoonfadhu eda osoo duutee haleen keessan feel godhe osoo jaamtanii onneen keessan baqaysanii hodhuu barbaadaa osoo isiniin ja'an namoonni ati jaalattu yookiin maatii keetirra balaangee osoo jaamtee wanni kanarra hamaa osoo sin mudanne rabbii kee galatoonfadhu mee yeroo takka viidiyoo kana paawus godhi fuula dheeraa baafadhuuti waaqa keetiin galatoomi ja'iin qilleensa galataa gara keessa keetitti galchi qilleensa cinqii fi hiraar gara alaa ifirraa baas galatoonfattee erga xumurte booda jabaadhu hojjedhu garuu ormaanni jiruu tanaa wanni sitti deddeebi'uuf eenyu akka taate sirriitti akka beektuuf keessattuu gaafa dandamachuu dadhabdee sitti cimuu mala sibiila uwwisanii ergeenni diimatee booda tuman akkas malee sheeppii nuti barbaannu sanatti jijjiiruu hin dandeenyu atis yeroo gammachuu qabdu keessatti amalaa fi jireenya kee jijjiiruu sitti mul'achuu dhabuu danda'a ifirraanfatta rabbiin si dammaysuuf qormaata sitti erga yoo dammaquu baatte ammas qormaata biraa sitti erga sibiila diimesanii cafaqan kan hin jeef hin dagatin duuba maal wayyee jechuu dandeessa furmaanni rabbiin maal na barsiisuuf qormaata kana ergee jettee yaadudha san booda rakkoo hamtuu san keessa osuma jirtu eenyummaa kee guddaan gaafa bahu agarta jaalalti ilma namaatiif gammachuu qofa osoo hin taane qormaata cimaa fi rakkoo gurguddootu jaalala keessatti nama mudata kun ulaagaalee jaalalaa keessaa isa tokko addunyaa tanarratti namni wal jaalatee wal argatu namoota muraasa qofa yeroo ta'u inni kun osoo wal jaalatee imimmaa waliif lolaasuu jiruudhaan gargar ba'a kun immoo jaalala dhugaatiin qabamee jaalalti isaatis gatii dhabdee onneen isaa akkuma mudeeydatti jiruu isaa guutuu hafa addunyaa tanarratti yoo sitti jallatte wanni akka jaalalaatti miidhuu danda'u hin jiru hireen jaalalaa qooda rabbiiti akkuma nuti nama tokko jaalatutti namni nu jaalatus hedduudha garuu irra hedduun keenya nama jaalanneef malee nama nu jaalateef bakka qabnu nama jaalala isaatiin qabamne saniif yaadan hiraaruu malee kan jaalala teenyaaf qabame saniif carraa yaada isaa ittiin ibsachuu danda'u tokkollee laannuuf yaada isaa yoo dhageenyallee deebisaa gahaa takkan kenninuuf tuffanneeti bira kunnaa haasayni nama saniitu dhugaa nutti hin fakkaatu jaalalli immoo cubbuudha beeki akkuma ati nama siif jecha miidhame sana irratti qoosaa turtetti faraqaan si geessee gaafa namni sirratti qoosuutu dhufa nama si jaalatu tokko kan isaa ta'uu yoo hin dandeenye akka sirraa abdii muratee of ta'ee jiraatuuf yaada kee ifa bilisaadhaan kee ta'uu hin danda'uu jettee kabajaa fi jaalalaan ifirraa gaggeessuu qabda